filannoo yeroo darbeettiin isin deebisaa isinillee filannoo yeroo darbee irrattidha kan isin filatamtanii gara paarlaamaa dhuftan waan ta'eef yeroo sanatti paartii morkataan qabdan turtan. Paartii sana dorgomaa guddaadha jedhamee kan eegamu adda bilisummaa Oromoos ta'ee Koongireesiin Federaalaa Oromoo dorgommii keessaa ba'anii turanii dirreen siyaasaa dhiphaa ture miseensonni isaanii baay'een hidhaadha kan isaan turanii qofaama keessan dorgomtanii injifattan jechuu hin danda'ama. Kanaaf dirree siyaasaa dhiphisuun kun ija paartii keessaniitiin akkamitti ilaalama? Kan biraan immoo namoonni filannoo dhabanii isin filachuu fi filannoo qabaatanii isin filachuun garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana akkamittiin ilaaltu isin? Seenaa biyya kanaa keessatti filannoon darbee kan bara kamiyyuu irraa addadha. Fakkeenyi isaa tokkoffaa paartileen siyaasaa seenaa biyya kanaa keessatti Jarman turan, Eertiraa turan, biyya adda addaa turan yerootti biyya keessa galanidha jechuudha. Karaa biraa akka kaleessaa mootummaan ana qofaatu dorgoma jedhee murteessine yookiin immoo boordiin filannoo biyyaalessaa mootummaa qofa yookiin paartii biyya bulchu qofa hin jenne. Dirreen siyaasaa hundaafuu banaa ta'ee seenaa biyya kanaa keessatti akka filannoo darbee dirreen siyaasaa bal'atee hin beeku. Haa ta'u garuu filannoo darbee irratti maaltu gaggeeffame? Paartiin dorgomuu barbaade dirreen isaa banaa ture. Paartiin lakki ani hin barbaadu jedhes humnaan boordii filannoo dorgomii hin jedhu. Fakkeenya yoo fudhanne paartileen tokko paartileen mormitoota tokko filannoo jala ga'anii hin dorgomnuu nun barbaachisu jedhan. Maaliif sababa kana waan ta'eef jedhanii sababa dhiyeessanii filannoo kana irratti hirmaachuu hin barbaannu jedhan. Kana jechuun halaalumaa akka hin moone yookiin akka hin injifanne arguurraa kan madde malee dirreen siyaasaa waan dhiphateef miti jechuudha. Karaa biraatiin asirratti Dooktar Dhiifama. Miseensonni isaanii baay'een mana hidhaa turan. Namoonni kun miseensonni isaanii hidhaman iyyuu filannoo irraa isaa hin dorgu. Miseensi badhaadhinaa waa hidhameef paartiin badhaadhinaa filannoon dhiisu. Miseensi abaa waa hidhameef paartiin filannoon dhiisu. Miseensi kaafaa waa hidhameef filannoon dhiistoti. Maaliif booris hidhamuu danda'a namni. Seenuu biyya kamii keessatti namni waa yakka hidhamuu danda'a, haala adda addaatiin hidhamuu danda'a. Ati garuu waan xiqqaaf jettee filannoo guddaan dhiistu jechuudha. Filannoo waggaa 5 tura. Namni hidhame immoo ji'a 3tti bahuu danda'a. Kanaaf jettee waan waggaa 5 dhiistaate waan ji'a 2-3tti hiikamuu fette. Inni sun akkuma jirutti ta'ee yeroo baay'ee aadaa siyaasa biyya kanaatiin filannoo yeroo goonamni numa hidhama. Hooggantoota warri ta'an, dorgomtoota warri ta'an, miseensa akkasumaan miti kan jalaa hidhame, dorgomtootadha kan jalaa hidhame, miseensa isaanii gurguddaadha kan hidhame, hooggantoota isaaniiti kan hidhame. Kun isaan irratti dhiibbaan qabu ture. Dhiibbaa qabaachuu fi qabaachuun akkuma jirutu ta'ee yeroo sanatti garuu isaan akkanumattiin carraa jiru fayyadamuu caalaa rakkoo xixiqqaa biyya keessa jiru sana irratti xiyyeeffatan. Malee utuu dorgomanii yoona paarlaamaa jiru hedduun isaanii. Yoona caffee Oromiyaa jiru gaaffii uummata isaanii dhiyeessuu danda'u. Nuti akka miseensaatti akka mootummaatti mootummaan dorgomaa jechaa ture. Lammaffaa akka boordii filannootti dorgomaa jedhamaa ture. Isaan garuu namni seenaa biyya kamuu keessatti namni waa balleessee haala adda addaatiin poolisiin barbaadis to'achuu danda'a. Kun haaraa miti. Haa ta'u garuu sababa namni 5 hidhameef namni 6 hidhameef filannoo waggaa 5 turu dhiisuun isaanii dogoggora ta'uu isaanii har'ayyuu beeku jechuudha. Kanaaf fuuldurumattuu kanarraa baratanii sababa namni hidhameef sababa maal ta'eef jechuu caalaa filannoo irratti yoo hirmaatan namuma hidhameefuu kan isaan dubbachuu danda'an yoo dorgomanidha. Nama sagalee dhabeefuu sagalee kan isaan ta'an jedhanii yaadan yoo jiraate yoo dorgomanidha yoo paarlaamaa jiraatanidha yoo caffee jiraatanidha jechuudha. Kanaaf filannoo dhiisuun furmaata miti jechuudha gabaabatti garuu fuuldura.